السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني كبجمتوتا دعوتوتا آشا عندك ديرتوب أكم جرتان ونقا جرى الحمد لله رب العالمين. دعوتوتا كينا فيديو كن جمعة ورابمي جمعة غنما يجورا كيرمو أرغد ديسا قويا لنا مجاي ديتي كوري بالي قد ديسا نلفاتا فيديو ورابمي ما فقد ديسو قدين ديفمو ور يوتيوب يجتان نبيكاني akkasiin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana har'a guyyaa Jummaati. Guyyaa nama sagalee jalatti gurguru deebi'ee argamsaadha iyyuu daawwattoota keenya haala kanaan kuukisii hojjedhee jira jechuudha mana keessatti. Yeroo hedduu nyaata viidiyoo waraabuu barbaadu ni jira, garuu immoo haalli mijaa'u wallahi viidiyoo waraabaa nyaata hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Sababuma kanaan oduma viidiyoo waraabni waan barbaachisu waan agarsiisu barbaadu kamuu dabarsee jechuudha. Tanammoo haala kanaan ayina talamaan hojjedheera jechuudha. Daawwattoota keenya kakkaa'u itti godhee galarii gurraacha godheera. Gara gubbaarraa immoo lixiin normaalii itti godheera jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata kuukisiin keenya akka guyyaa har'aa Jummaa bichaaf osoo hin taane hedduu yoo guddallee jedhamu garuma namaatiitti yoo hojjetame yoo ture yoo bubbuleellee kuukisiin homaa rakkoo hin qabu waan ta'eef haala kanaan hojjedheera. Maashinni kun maasha Allah tabaarakallaa nu duraan akkatti waan fayyadu san seewu garuu hedduu nama fayyada wallahi. Hedduu nama fayyada. Hedduu mootu daabboo maasha Allah daabboo akkaan bareedaa ta'e baasa. Inshallah gisee daabboo itti hojjedhullee isin agarsiisa jedhee isin abdii qaba. Har'aaf kuukisii itti hojjetaara. Daabboo yeroo hedduu itti hojjedhee jiran garuu ooviniin sun ni jira, garuu ooviniin sun daabboo nama biraan dhaqanfaa hojjechuudhaaf natti mijaa'u waan ta'eef guyyaa gisee nama bira deemu baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jecha haala kanaan maashina daabboo fayyadamuu jalqabee jechuudha bite. Kana fakkaatan jedha guyyaa Jummaati. Haala kanaan fandishaallee asumatti hojjedheera. Kushiinatti hunda geessee gara manaa gala. Kasala irratti hojjechuun ni ulfaata waan ta'eef fandishaan hin bareedu kasala irratti hojjetame. Asitti immoo ruuza hojjedhee jira. Daawwattoota keenya Jummaa haala kanaan fataa goonee dabarsinee garuu immoo viidiyoo isin gadi hin dhiifne isin jedha daawwattoota keenya. Kana fakkaataa sheer laayik sabskiraayib gochuun irraanfatinaa. Kaameraa kiyyaa ofii kiyyaa waraabaa ofii kiyyaa hojjetaa jira waan ta'eef gisee takka takka haala kanaan irratti jira dukkanaa maaliif akka ta'e illee hin beeku. Ammoo gisee viidiyoo ediitii godhu arge malee asitti immoo waxii qoraan irratti hojjedhee daddabuudhaaf jecha maaliif Jummaa sa'aatii salaata dura yoo hin xumuriin achi booda dasnan jedhu jechuudha nyaata wanta adda addaa walii godhu. Kanaaf jecha kan asitti kan achitti rakkaa'ee ofirraa fixee shaaworii seenee gara Jummaa deemuudhaaf jechuudha. Daawwattoota keenyaa waa hunda waraabuun baay'ee ulfaataadha. Silaa waraabamee garuu wanta nama jedhu baay'eematu jira isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa biqiltuun immoo haala kanaan mee mokkora jedhee gibbii keessa dhadhaabee jira. Maashaallah naa qabattee jirti. Kana caalallee akka itti dabalu abdii qaba. Asitti immoo meeshaa aadaa kana kalarii magariisa fi adii kana jechuudha. Hojjedhee osuma hin galchine asumatti akkuma hojjedhetti fudhadhee asitti xiqqishuu takka viidiyoo waraabee erge jechuudha. Daawwattoota keenyaa warra haala kanaan hojjetachuu barbaadan yoo jiraattan meeshaan aadaa akkuma isin barbaadan kamitti hojjetama jechuudha. Daawwattoota keenyaa warra manni amma keessatti viidiyoo waraabaa jiru kun immoo yeroo dheeraadhaaf isaan biraa fudhataa turre ammallee isaan biraa fudhataa irra maasha Allah meeshaa isaanii namnummaan tokko koomeentii irraa godhee hin beeku. Biyya deemanii fidan jechuudha. Qorillee biyya deemanii fidanii meeshaa hunda biyya deemanii fidan Adaamaa keessa osoo hin taane callee immoo ogeessa akkaan bareedaatti irraa hojjechiisanii qoraasuma isaa akkuma isin argitan kana xoonxoon isaa akkuma gubbaarraan jirtu kana keessan jirti. Guyyaa takka namni meeshaa asii ani fuudhee kennee fi namni koomentiin irratti godhe hin jiru isin jechuu barbaade. Kana fakkaata manni isaanii keessallee sirriitti hojjetanii gilgilii waan isaan hojjenne hin jiru jechuudha. Maashaallah uffata aadaallee hojjetanii waan isaan hojjenne hin jiru. Warri meeshaa aadaa barbaadan kallattii mana asii dhuftanii Aashaan daga dirbiraa argachuu dandeettanii gara biraatti illee ni argattanii garuu immoo yoo ajajattan abbaa feetan biraayyuu ajajaan hojjechiisa malee akkamatti hojjechiisan isiniin jedha. Daawwattoota keenya viidiyoon irraa waa hedduu of keessaa qaba. Nyaata jira maaltu jira. Majlisii kana immoo daawwattoota keenya majlisa obboleettii teenya Caalii fi obboleettii isiitti hojjenneedha. Maashaallah akkaan jaaladhe majlisa kana gara fuuldura galchuun kiyyan oolle akkaan jaaladhe viidiyoo isaa irra deddeebi'ee ilaalaa ture. Gaafsanillee ani qallaalii kana dhufan hin jenne ofii kiyya minxaafii dadachaaseedha jira bakka kanatti. Maaliif meeshaa yoo seeran haala kanaan jala deemnee hin dhiin meeshaan seeran mana warraa hin ga'u. Kanaaf jecha dirqama ofii keenya jala deemnee sirreessinee ergina jechuudha. Daawwattoota keenyaa maaliif nutu amaanaa fuudhee nutu bakkaan ga'uu qaba. Warri nu bira hojjetanii waan ofii hojjetan fudhatanii deemuu malee meeshaan kun maal akka ta'u isaan hin galchuu. Isaan immoo guddaa isaanitti illee miti jechuudha. Daawwattoota keenyaa kanaaf jecha nutu amaanaa fuudhee nutu bakka hin gayaa haga gaafa mana warraa gayyuutti nutu jala deemee jala fiigee maal akka ta'e ilaaluu qabna jechuudha. Daawwattoota keenyaa majlisa kana maashaallah warri bitachuu barbaadan dhugaa rabbi majlisa kana hojjechiifadha isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa akkaan bareeda akkaan natti tole. Isaanii wanta nallee warra na gaafattan ni argamtu ni biratti.
kabiraamu meeshaa sumaalee hedduu isiniif fidee dhufee jira laalaas keessa meeshaa sumaalee warri viidiyoo isaanitti ergitanii ni hojjettan jettan meeshaan duratti hin hojjetamne kamiyyuu hin jiru isin bicha barbaadan viidiyoon barbaadan fotoodhaan nu ergaa malee amma ajaja hedduu biraa qaba meeshaa kanneen gaafa bayi tokko isaatiin isin agarsiifna hadaamaa jirra waan ta'eef meeshaa kamuu argachuudhaaf geexiiwwan alarraa seenan kanneen illee argachuudhaaf baay'ee qal'aadha. Kanaaf jecha daawwattoota keenya isin waan barbaadan kamuu ajajachuu malee kanan hojjettaa wanni jedhamu isinirraan eegamu isiniin jechuu barbaade daawwattoota keenya kana fakkaata meeshaan kunillee sheer laayik sabskiraayib gochuun irraan fatina sagadhuma viidiyoo kiyyaan wajjin tura dhiifama viidiyoon isinii galchaa jiru kun tiktook irraa akka ijoolleen sheer natti goote asirratti isin agarsiisaa maaliif warri akkana barbaadan ni danda'ama isiniin jechuu barbaadeeti malee waan biraatti miti akkuma argitan kana inni adda addaatiin taraa dhufaa jira kunillee ayna tala mo sades keessa ajaja bira qaba gaaf baasimu hojjadhe viidiyoo hojjadhe sin agarsiisa inshallah akkuma argitan kana ajaja qaba jechuudha bulees keenya tokko ajajatee jira doolaa musaa wajjin jechuudha ni baas inshallah samoona kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatamini asitti immoo viidiyoo dura daffisaa jirutti keessa bu'ee dhiifa daawwattoota keenya kana amma itti yaadetu keessa hin galchine diinga irratti Sini jedha daawwattoota keenya ijoolleen nooraaf dhiisee tokko soomuu daffisaa yeroo soomaa jechaa jiru kana fakkaata. Kallattiiwwan waa'ee firaashaa fi tiraasiitti isin dabarsa jechuudha bal'inaan daawwattoota keenya firaashaa fi tiraasii kana namoonni hedduu ajajjataa jirtan jechuudha. Boondidii ajajachuun keessan baay'ee namatti tola maaliif firaashni ispoonjii yeroo muraasa keessa gad deemee lafa qabata jechuudha intochata carqillee irraa fokkata jechuudha gaafa intochate boondidii ajajattan garuu akkuma asirratti argitan kana hedduu namatti tola gaafa mana galeellee gadi hin deemu garuu immoo boondidiin amala akkamii qaba isinitti fakkaata daawwattoota keenya akkuma argitan amma gadi harkaan qabatee jiru kana boondidiin kun carqiin amma itti dirre kun carqii gubbarraan diramu ka irraan ba'u ka itti deebi'u jechuudha. Garuu carqii sisii ka irraa hin baane ka irratti hojjetamuu barbaachisu jira maaliif boondidiin kun akka qarxeen isaa gadaarii kun irraa namni gizee irra taa'u maal akka ta'u akka irraan banne akka yeroo dheeraadhaaf akkasitti isiniif turu yoo barbaadan carqii jalaan tuffamu san qarshii xiqqaadhaan itti akka isin hojjennu osoo isaa ajajjanii baay'ee natti tola maaliif nuufillee harka keenyafillee waan gaarii hojjennee nama biraan ga'uu qabna isinillee immoo eegeefaa jiruun keessan oolle waan gaarii waan yeroo dheeraadhaaf isin fayyadamuu qabdan jedhee yaada jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaataa warra dandeettan majlisa jedhaa warra hin dandeenye immoo boondidii kana tiraasii fi firaasha isaa wajjin carqii isaa wajjin yoo barbaadan maggaarajaa wajjumaa gootanii jechuu dandeettanii viidiyoon kiyya gara dhumaatti deemaa jira yaadni kiyya osoo numin jechuudha daawwattoota keenya kana fakkaata akkuma argitan kana kan caaman irra bahee isin agarsiisaa jira dhiifama caaman irra bahuu isaati garuu immoo xinikkaara isaa isin agarsiisuu barbaadeeti jechuudha daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatinaa amma viidiyoon kee dhumeera waan ta'eef assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu